Yooyyaa ammas yooyyaa ilmaan ayyaa bakka jettan marattuu nageenya keenya akka waaqaa akka Oromoodhaa akka walirraa baddeessan dhaqqabu warra isanii bari heellee akkam nu bultan nagaa nu bultan isanii jennaa warra isanii heellee akkam ooltan ilmaan ayyaa salaamullaahi alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ala sagantaa teenya xiqqishanii gabaabsina sa'aalis nu harkaa deemte keessummoota lama waa'ee dhimma beetee baalirratti mari'anna. Gabaabdutti mata duree akkuma jettutti uummata beetee naannoo fi kunuunsuudhaan moodela ta'an fakkii ta'an kan beetee addunyaallee beekamtii kenniteef maalii fi lafa isaan kunuunsa sanirraa godaansiisuun isaan barbaachisa kan jiru gaaffii shabaabaatii fi gaaffii keessummoota xiyyaaleeti. Dhimma kana qabatanii irraa haasawaa turre keessaa Jamaalii fi Jaalalloo fi Hussein isaan dogooruu baadhe. Maqaa sirbatiin jee jaalli kun warra adda durummaadhaan beektee sagalee ta'aa jiran hawaasa kanaa fi sagalee isaaniillee lafan buune lafarra buutee ara hawaasni keenya biyya keessaa nu dubbisaa jiranii hamilee nu taatanii galatoomaa nu jajjabeessaa jirtanii eega isa nu dubbatta akkana nullee ofirraa dubbachuu jalqabnee jiraadha. So yeroo ammaa tana keessatti bika critical irra jirra jechuudha. Akka makiinaa dhaabbattee dhiibanii beektee shufeeriin keessa taa'ee kaaseetti. Uummata kaafne kana jalaa deemuun itaatii hidhama gaafiin guddoon uummanni keessa jira, uummanni falmataa jira. Odoo harkaan siyaasa isine, otoo beektee aarsaan barbaachifne kafalchiifne ammoo karaa nagayaatiin, karaa seeraa fi seera qabeessaatiin guddoon teenya akkasii deemaa jiranii nulleen akkasumatti haasoo keenyallee otoo beektee waan biraatti makne dhimmi gabaabdu biyya sadii ilaalee jechuudha. Biraazil ilaalee, Amaazon fi Kongo qilleensi beektee uummanni kun irra jira yoo even Amaazonuu haga sanii qulqulluu miti jechuudha. Isbar unique namaatu akkuu dadhabe malee gaari sanii fi uumaa beektee yoo uuman akka waaqayyoo uumeetti waa jiraate lafa sanii jechuudha. Namni beektee qilleensa san tokko beektee biyya raawwanii naan jee bargaa meeshaa hoteela ijaaraniirra odoo gaara diishoo gubbaa sanirraa oksijiina kana waliin mootummaan beektee asheedee bakka bishaanii san gurgurtee ilma namaatu fayyaa ilma namaatiif gaariidha. Qilleensa pure ta'e jechuudha. Qilleensa fayyaa namaatiif beektee lubbuu qabu qilleensa silaa ekspoortii godhuun irra ture jechuudha. Uummanni kun gaachi keessa jiraadha. Wanni nu beekuu qabnu maali? Uummataa fi bineensaa fi gaarii walii galee jira. Mootummaa maaliif beektee walakkaa seenuu isii barbaachisee moo gaara ciraa jechuu barbaadaniitu moo bineensa kunuunsaa baasa san ajjeesee jechuu jiranii immoo bargaata isaanii nuun galle jechuudha. Kanaafuu miidiyaaleen uwwisaa torban kanallee bareedaadha galatooman. OMN irratti illee namoonni adda addaa harkaa jirra. Hedduullee beektee koomii fi mufannaan an qabu keessaa dhiiroo uummanni kun ijoollee nama irraa dhalateen qabanidha. Uummanni kun maa sagalee dhabeedha. Maaliif nama sadiitu beektee firummaa taatu oromummaa taatu naannoo sadii machuu danda'edha. Husseenumaa fi Jaalalloo fi Jamaal qofa qaba hawaasni kun kajuu koomii shabboo miidiyaati. Amma immoo fuula haareellee harkaatiin jira. Jarana ummata tuttuun kaafne uummanni falmataa jira. Jalaa deemuun hin taatu. Tana gurra isa hin jalaa. Ayyee Husseenii fi Jamaal eenyutu yoo hangafaan beeku hangafni nagaa nu gaafatee kallattii gara sagantaa keenyaa seenaati. Yoo areeda taate Jamaal fakkaatti ammoo hoggaan akkana laaloo Husseen ta'uun shakkaa meeshaan addaan naa baasa. Hangafni eenyu?
sagalee Hussein jirtu hayya gara Jamaal ittiin deema Hussein ittiin deema nagaa dhugaa fi Jamaal hawaasa keessummoota keenya nagaa awwalli hordoftoota keenya nagaa gaafadhuuti Hussein haga sirreeffatutti gatti daddachana. السلام عليكم جلقبا شبو ميديا غلطوما أسرت نستني وائي حواسا كينا نغافتشو كيساني في غلطة سنمالا والفادة سنجنا كسوا مالي بقى إيدان لي سننغا يولي تليتا غلطوما عن جمال قدي جنما أيه قلت ما إيد مبارك إيد أساسا ياونا مي أبو حسين لا ما أتي حسين تكشو نتركي لا تركي ساجرا arkaa jiru falmi keessa jiranii mee hawaasni kamiin jira kaabinee fi kaadireen harka itti laataa jirti moo waliigalatti yeroo ammaa tana keessatti mee gabaasaa kallattiidhaan achirraa qabdan uummanni keenya maal keessa jira? Galatoomii gamne gaafii bareedaadha. Hawaasni keenya akkuma asiin durallee wajji haasoynee jirra. Ji'a tokko dura akkasii ji'a tokko dura Ramadaana dura wajji haasoynee turre. Roorroon akkasumas itti jirti jechuudha hawaasa keenya gama hundaan argitee paarkii kana keessa jiraachuu hin dandeettanii waan jedhuun ummata keenyaa gama hundaan duuletti banamee jira hadha jechuudha. Kaabineedhaaf kaadireen godinaatii fi akkasuma warri aanaa warri godinaa bulchiinsa irra jira hundi yeroo lama sadi itti dhufaniitiin ummata kana ka'uu qabdanii asirraa mootummaa addunyaattu ka'a isiniin jedhee ummanni paarkii keessa jiraachuu danda'u asiin dura gaafa wajji haasoyne barraaqi isin galchina jedhanii ni turan yookaan barraaqi yookaan ammoo sawweenaa fi gara iddoo tokko tokkotti isin facaasnee akkasitti jiraatanii jedhanii ni turan. Uummanni kun itti deemee falmii kanatti oofee lakki nuti waliin lafaaf lafee keenyarraa hin kaanu asirraa kaanee nu jiraachuu hin dandeenyu jennaaniin hadha ambootuu fidaniitiin gongomaa aanaa dalloo mannaa gongomaa lafa jedhamutti isin galchina sharaan isinii dhaabbatee jira lafa qonnaallee isinii qopheessinee jira manni isinii ijaaramee jira akka waan manni ijaaramee jiru sharaa isinii dhaabnaa jira jedhaniin manni isinii ijaaramee jira jedhaniini hawaasa keenyaa gidiraa guddatu irra jira jechuudha. Kana bira tareetiin ummata naannoo saannatee jiru akkasumas hawaasa naannoo kanaa ka saannatee illee mana irraa diiguudhaan argitee saannate keessaallee ka'aa jedhanii qabeenya ummata kanaa akkuma jiruuni qabeenya keessan oofaati riratti galchaa mana barumsaatitti naqaa akkasumas mana yaalaatti naqaatii hanga gaafa nuti riraa wajjin isin buqqifnuutitti achi keessa jiraattanii jedhanii ummata keenyarraa amma mana diiganii torbaan tare keessa jechuudha. Mana diigaa qofa doon ta'in nama hidhametu jira namni sadii namni maqaan isaanii Hussein Marshaalloo Amiyyuu Kamaaloo akkasumas Jamaal Suleeman nama jedhamu ijoolleen tuni gariin ijoollee nageenya ganda kanaa eegsistuuyyuu ijoollee tana hidhanii amma mana hidhaa goobba jiran jechuudha. Wanti isaan godhanii mana keenya nurraa hin diiginaa mana seeraan dhuftanii nurraa hin diiginaa jedhaniitiin isaan ammoo waraana fidatanii dhufanii wayita kana bilbilaniitiin gooftaa isaanii nama poolisii itti gaafatamaa poolisii aanaa goobbaa kan ta'e nama Masrataa Hullee jedhamutti bilbilanii warri barbaannu kun kana isaan mana keenya nurraa hin diiginaa jennaan fidaa koottaa jedhanii hadha ilmaan sunii ijoollee sunii mana hidhaa jirti. Akkasuma manni isaan hadha uummata saannatee irraa diigan kun warri saannatee kun namni tokkochi yoo diqqaate hoolaa 2,000 irraa hoolaa 1,500 qaba. Namni tokkochi jechuudha.
horii akkas qaba jechuun uummanni kun horsiifatee hawaasa horii hagana ga'u kana qabu hawaasa hoolaa hagana ga'u kana qabu qabeenya guddaa hagana ga'u kana qabu akka agartu kanatti kun hoolaan godhama hoolaa nama tokkooti. Hangana caalaa kan kana lama sadii qabutu jira jechuudha. Hawaasa kanaanii qabeenya hagana kana oofaatii ganda riraatii galchaa mana yaalaatiif mana barumsaatiif galchaa yookaan mana qabaleetiif galchaatitti galchaatii yaga gaafa riraa waliin buqqaataniif jedhaniitiin uummata keenya kanatti gidirsaa jira jechuudha halkanii guyyaatti deemaniiti. Horiin kuni holonni hadhaasii kaatu tun holota ammasii oofaa jedhanii kun hoolaan kuni saannatee ka'ee rirattuuyyuu hin ta'u. Saannatee ka'ee kan isaan hadha gammoojjii gongomatti isin galchinaa jedhaniin. Gongomaan kun bakkeen uummata keessatti galchan lafa hawaasa gongomaa irraa isaaniyyuu rakkoo keessa jiran uummata kanarraallee lafa fuudhaniitiin warra kaaree lama qabu hektaara lama qabu hektaara tokko irraa fuudhanii uummata irraa irratti qubsiisna uummata kanaallee hin qotatinaa jedhanii uummata kanallee akkasii gidirsaa jiran jechuudha. Hawaasa kana wal dho'isisuuf wal lolchiisuudhaa fi waan kana godhaa jirti jechuudha walumaa galatti kaadiroodhaaf.